Akkam jirtan nagaa keessanii nagaa jirra rabbii faagalatu har'a wanta tokko wajjin ilaalla isinis wanta kanas laala kabira ammoo toora chaanaalii kana viidiyoo nu gadhiisnu like godha asintole dislike godha yaada waraabtan immoo commentii keessa kaa'uu dandeettanii wanta fooyya'u qabu akkasumas wanta jajjabeeffamuu qaballee hojiraati commentii ragaa dandeettanii gaaffii qabaattan immoo karaa telegiraamii kiyyaatiin linkii isaa description box keessa isinii gaa achirraa argattudha. Har'a wayii ittiin ilaalla innis laaptooppii keenyarraa fakkeenya laaptooppii kana as neetwork qonnaa fayyadamaadhaan waayiriidhaan fayyadamaa jechuudha. Broadbandii keebiliidhaan fayyadamaa. Keebiliin fayyadamaa kana akkam godhee gara bilbila kiyyaa share godheeti wifi asitti uume jechuudha. Akkam bilbila kiyyaa fayyadamaa laaptooppii irratti fayyadamaa bilbila irratti akka fayyadamaa kan jiru jilaal. Kanaaf maal barbaachisa appilikeeshinii kompiitaraa kan connect fayyadamtu barbaachisa jechuudha. Ishii Google irraa buufachuu dandeettanii garuu telegiraamii kiyyaa sinkaa achirraa buufattan jechuudha. Ishii kana achirra sinkaa buufattanii itti fayyadamtan. Ishii kana kompiitara keenya irratti install yookaan kompiitara keenya irratti feenaa jechuudha. Ishii kana jechuudha. Akkuma argitan ishii irratti tuqaa right click jedhanii jechuudha. Kaza run as administrator jedhanii akkuma argitan doyintu allo maamalaara yes jedhaan jechuudha. Kandoonani ini eegdanii fe'amaa ganni fe'amee xumuramuuf ni eegdu jechuudha. Argitan amma deemaara as dhufeen agreedhaan jechuudha. Wanta kanniin walii itti galaa jedhaan jechuudha. Sana booda eegdanii hanga dhumatuuf garuu subscribe nu itti dhaabbadhaa siin jenna. Ol baratoo dhaabbannee bareeda. Deemaara eegdanii xiqqoon tura. Osmanii egaa deemaara amma daqiiqaa tokko yookaan daqiiqaa lama tofa. This may take several minutes soba deemaara eegdanii amma xumurarra gaheera already. Akkuma argitan akka footoo kanarratti mul'atutti kun laaptooppiidha. Asii bilbiloonni jiranii taabileetiin jiranii ka laaptooppii irraa kana gara bilbilaa kanneen share godhanii fayyadamaa jechuudha. Amma fe'amee xumuramee jechuudha. Erga fe'amee as gubbaa kana shorti katiin utaa jechuudha. Xiyyaa kana akka argitan bira shorti katiin utaa. Xiqqoo eegnaa innuun banama jechuudha. Innuun banama xiqqoo eegnaa yoo inni hin banamne illee dhufnee kana bannaa jechuudha. Kanaaf dhufnee kana osoo hin ta'in seetappiidha. Seetappii kun erga fe'amee gara shorti katii jedhamee as ta'a jechuudha. Isa xiqqoo eegnaan banamaa jechuudha. Yoo inni hin banamne illee deemnee kumaan bunnee open jennaan jechuudha. Bana muftara eegna jechuudha. Akkuma argitan xiqqoo eegne jennaan kumaan baname jechuudha. Open jedhanii erga install gootanii kaatanii xiqqoo eegdanii baname jechuudha. Banameera san booda maal jedhanii try it out jedhaan jechuudha. Deemee sumaa eegaa. San booda kan cufaa rakkoon qabu X godha. Kanallee X godha jechuudha. San booda kun gara harka cinaa harka mirgaarraa hanga inni banamuuf hin eegna jechuudha. Banamaarra
inuma eegna jechuudha. Refresh goona. Yoo inni hin banamne isaa argannaa kan jiru as biraa ta'uu tuqne hiirtaa danda'a. Inuma isaa kana jechuudha. Ni banna jechuudha. Hojii gadi ta'eera. San booda settingii keessa inneeti isa kana X goona jechuudha. Wanti akkana hundi dhufe X goona close jennaan. Immoo settingii keessa illee wantoota tokko tokko sirreessaa jechuudha. Wanta akka password galchuu amma wifi hundeerra kanaafuu secure godhuu qabna. As dhufneetti wifi hotspot kan jiru kanarra asii kana reeltik irra goona jechuudha. Reeltik fayyadamaa waan ta'eef keebiliidha. Kan immoo route kan jiru irra goona. Asii immoo maqaa kana kan biraa akka connectify qofa. Connectify jedhamtu. Maaliifuu application kun free waan ta'eef kaffaltii kan qabne waan ta'eef jechuudha. San booda asii dhufe yes jedhaan jechuudha. Wanti akkana asii dhufe X nu gootanis yes2 jedheera. Asii immoo passwordii kee akka barbaadetti galchuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf passwordii kan koo passwordii short dha jaha wali ta'uu danda'a akka 8 ta'uu qaba. Sorry, Russian jaha 8 dhaani. Sana booda apply dhaan jechuudha. Kifirreessee booda apply dhaani. San booda amma apply setting ko apply nu ta'e booda apply dhaara. Ikkoo inuma eegna. Akkuma argaa jirtan apply ta'ee applying sun gara isteetii jijjiiramee jechuudha. Amma inni hojii jalqabeera. Amma kallattii maa eessa deemna? Gara bilbila keenya deemna jechuudha. Bilbila keenya fuunee wifi isaa on goona jechuudha. Amma immoo kallattii maa gara bilbilaa deemna? Akkuma argitan connectify jechuudha. Xumurii kompiitararraa gara bilbilaa deemneerra wifi keenya on goona jechuudha. Wifi erga on godhee maqaan achirratti kompiitararra jiru sun connectify ni gad sun deebite jechuudha. Isee dhufeeti passwordii itti galchuu danda'a. Dura waan galchaa yeroo fi direct connect naate jechuudha. Forget jedhaniiti. Isinitti agarsiisa jechuudha. Forget jedhanii. Passwordicha asii ilaala. Tokko sagalee galfadheera jechuudha. Amma immoo connecting disconnecting gamoo walaara ofiin itti gala. Connected. Amma immoo bilbila kiyyaa akkuma argitan kompiitara kiyyaa irraa gara bilbila kiyyaa share godheeti itti fayyadamaadha. Waan barbaadan process mee research godhu YouTube studio dheeti YouTube jedhee research godhe kan naaf fida. Dalaguuf dalagne isaa akkanatti ilaaltan jechuudha. Akkuma argitan kun dalagaa jira. Akkanatti itti fayyadamaas ni jira. Waan hordoftaniif galatoomaa. Warra subscribe godhaa maatii ta'a. Warra subscribe gootan immoo viidiyoo keenya akkasiin gahu mallattoo bilbila san tuqaa notification all godhaa yookaan yaadachiisni akkasiin gahu viidiyoo keenya ilaalaa isin jedha.